hammeenyan qabuun nama takkaaf ilmuma namaatu naman jibbuu hin qabuun amma warra siyaasaa wallaluu kana manama kun siyaasaadha malee annamuman jibbuu anda ሰው ምጠላሰው የለኝም nama takkaawun jibbuun maaliif jennaan jiru nama sanii waan hin jiraanneef maal naa godhan isin jibbame addunyaan kuni wal jibbuu fi wal jaalachuuf ngeessu isin galee wal jiraachisuutu namni arra jettanii waliin cinqinaa wallaahi yookiin jiraadha yookiin nama jiraachisaa addunyaan gabaabduudha obboleessa ko ana ammas bira na baddalte osoo waamee godhaa jirtu achumatti hafuu dandeessa jechuudha histii keetii hojii hammeenya keetii hojii achuma haftaa jechuudha kanaafuu namni immoo gaarii rabbii abdate humaa hin ta'u waan hubachuu qabdan tokko humaa hin ta'u osoo har'a ani nama badduu ta'ee saagan keessa namni kun tokko dhibbi lama taa'in allaalu jechuudha. Amma gana saata daqiiqaa takka unguun ergan seenee akkaawuntiin haaraa namni beekullee hin jiru osoon hammeenya qabaadhe jechuudha. Sini galee utubaan illee hanga dhiiban qaba. Hedduu jechuudha. Akkaawuntii tana bar celebrateun godhanne bar kuma miiliyoon takkaa'u keekaa umurre bar warri misteeka isiitiin gubate tammaan misteeka wanta akkaatuun gubane ripoortiidhaan gubate because tiktookii akkuma lafaa kee namarratti hin cufu isin galee guutumatti cufame bar waarningii takkallee naaf hin kanine jechuudha guyyaa takkallee namni tiktookii na caalaa hin beekan maaliif jenna ana akka tiktookii hedduu waarningii narra gubataa waan beekuuf sirriitti beeka seera tiktookii kabajee jiraachaa jira jechuudha duraan seera isaallee beekuu baadhee tiktookii miiliyoona takkaa fi tuqaa lama jechuun yaaddanii miiliyoona takkaa fi nama kuma dhibba lama irraa guban jechuudha. Wallaahi maallaqa keessaa qaba sanuu rabbiin narra ga'a maallaqa guddaa keessaa qaba. Kana gizeen jooma akka waliin naa guurtan takiin isin kadhachuudhaaf jechaa hin jiru shi. Dhugaa isinii maa jira anqa isin deemtan diila isin deemtan isinii muu barbaade isinirraa illee dho'isu waan na gootan jechuudha. Isinirraa illee dho'isu maaliif jenna rabbiinuu arkaa jira waan ta'eef jechuudha. Maallaqa achirra walii qabadhee fi waan itti godhachuudhaaf hojii tokko hojjechuu deemne isin galee hojii eegalachuudhaaf ittiyaafu achirra walii qabee narra guban jechuu fuudhanii rakkoon hin jiru jechuun illee it's okay wallahi it's okay rakkoon hin jiru hay nama keenya wallahi jechuudha tadur jechuudha eessa akka fidaniifu በጣም ይተፈቱሪ Oh, okay. Aku hinjur wallahi galat ko machine. It's okay. ilmi namaa akkanuma bar የሰው ልጅ ክፉ ነው የሰው ልጅ ክፋት አከ ilma namaatiin barri addunyaan tuni hin baddi bar rabbiin akka keenya waan ilaalle fi malee akka ilma namaatiin bismillah ilmi namaa hamminya guddaa qaba wallahi kokkoflee si nyaata bibi akko bishaanii kokkoflee si balleessa ilma namaa si wanti godhura bineensi gaara si nyaatu wayyaa bar bineensi gaara si nyaatu wayya ilmi namaa istiisi godhee si balleessu caala bineensa afaan hin qabne sammuun hin yaanne irra wayya jechuudha ilma namarra wallahi bineensa irra wayyaan ilma namarra dhiifama naa godhaati የሰው ልጅ በጣም ክፉ ነው ሄዱ Walumaa keessa jira gaariin akkuma jirutti badaanis uma jira isin galee badaa meeqaa jira kaadha dhiitee boo hedduu jira bara
taatee osoo yaamtuu hin dhaga'u jettee garuu nama biraatiif dhiirsaaf deemtee ergamtu meeqaatu jira? ስንት አለ እናቱን ዘብጦ ወጥቶ ለሌላ ሰው የሚላክ ኦፕሲ ማለት ኦፕሲ ጋይስ በቃ ዲሳ ማዋይ ከና ዲሳ ወንብራ ሀሱና ማንቶ አሮ ወኩን እንጅሩ Disuun anjoon dhagi ati miidiyaa galiyootu illee nama si dhagee galu nama si atiitu na bulchaa nama si dhaga'u nama si jalatti bulu nama si bulchuu miti yoo dhiisinaa itti abbaan fedhe disuun anjoon dhageenye illee atiin barbaanne taanaan waan atiin barbaanne ni hafasii galee hanqaatiin hayyamteetti garuu kabajaa kiyya eeggadhee miidiyaa kanarratti ani waan balleessaa jiru nama arrabsaa hin jiru waan faamilii kiyya qaanfachiisu takkiin waan ati qaanfattu hojjechaa hin jiru waan ta'eef wanti galuuf hin jiru jechuudha. Yoo galinaa itti immoo ati annama si dhagahu galatoomii firiidama naa kan nuufitiif hedduu si jaaladha hedduu si kabaja. Abshir. I know sinna gala garuu just ጥያቄ ጋፊ isinitti ta'e warroonni isin ajaa'ibsiisonni honin jiraan jarumaaf hin disamuun yoo kana dhageettanii biyaans keessan gab isin jedhe isin taragaaggeedhe isinii galee anna guys akkasi sambiraatiin gara tiktaakii isii warra gubdanitti gara dachaanu san maashaallah Inaan bakka tana singeessite tuni yaa'u itti milkaa'uu keessanii itti baga isin jedhe makniyaatum isin jedhe gaafa isin hin jedhu gocha kanatti gammachuu sammuun teessa yoo gammachuu qabattu ta'e waan gootan kanatti kan dhuguma keessan isin hayyame mataan keessan isin fudhatee waan kana ka gootan ta'e zaaren Ufnyaatee duuta malee hardhas taatu borus akkaawuntiin hin banam haraan dhuftee guddatti anteem taqqaaxxiraalle iyya taqqaaxxalka ta'edaalle si galee ufuma duratti achi nama argaa kana deemta malee wanni namarraa buustus wanni. Asumarratti wanti godhaan gisee san riipoosti maal naaf godhaashi. Tuma wallahi shukran. Shukran warra giiftii sapportan godhan jaalala keessan natti mul'isaa jirtan akkasuma koomentii irratti warra jaalala keessan na mul'isaa jirtan galatoomaa rabbi isiniif haa kennu rabbiin wallahi maal akkan isin yaada murata keessan isiniif haa guutu shukran akka namni gaariin jiru agarsiisaa nama hedduun adda si baasaa bar nama hedduu wal dhabna amma Sini deebisa jira fuuloo. Shukran. Si deebisa jira qeerroo. Si deebisa jira misraa. Así, corto.